I think walitti qabiitii gaafadhu akkasitti otoo deemne wayya. Tokko Ayyee galatoomii ayyuu ulfaadhu. Gaaffiin tokkoffaa tooftaa fi tarsiimoon qabsoo karaa nagaa kan karaa hidhannoo irra ni wayyaa warri jedhu ni jiru. Kana irratti maal nuun jettu ja'a. Gaaffiin lammaffaa impaayera Itoophiyaa keessatti qabsoon karaa nagaa gaggeessuun hin danda'amaa ja'a. Gaaffiin sadaffaa impaayera Itoophiyaa keessatti Oromoon bilisoomuuf tooftaa fi tarsiimoon itti dhimma bahuu qabu maal ta'uu qabaa jettanii yaaddu ja'a. Itti nuuf fufaa kanuma galatoomaa. Okay. Galatoomii. I think gaaffileen kun baay'ee ifa ta'uu qabu. Gaaffiin kun ka'uunsaa gaariidha. Tooftaan karaa nagaa nama baasaa kan jedhu karaa nagaa yoo qabsoon jiraatedha. Qabsoon karaa nagaa amma biyya keenya keessatti hin jiru. Namni qabsoo karaa nagaa gaggeessaa jiru hin jiru. Karaa nagaa akkamitti qabsoofta karaa siyaasaatiin yoo jette mooraa siyaasaa biyyattii keessatti yoo mooraan hin cufamin hin dorgomtaa, filannoodhaaf deemtaa, hin sochootaa, erga filatamtee booda paarlaamaa keessa seentee akka paartii mormituutti yaadota mootummichi gaaffilee mootummichi deebii kennuuf dide kana kaastee mormitaa karaa kanaan tokko. Karaan lammataa yoo mooraa keessa hin jiraanne immoo hiriira nagaa waamtaa, istiraayikii gootaa, boykoot gootaa, mootummaa irratti dhiibbaa gaggeessuu kan jedhudha. Kanaafi mirgi walitti dhufu freedom of assembly walitti qabamanii ijaaramanii akka fedhanitti barreessanii haasa'anii deemu mirgoonni namoomaa kan akka kanaa civil and political rights kan kabajaman ta'uu qabu. Now gaafa kun hin jirre mooraan qabsoo siyaasaa karaa nagaa cufameeraa jedhama. Miidiyaan akka fedheetti yoo hin dubbanne, hayyoon yoo akka fedhanitti dubbachuu hin dandeenye, barreessuu hin dandeenye, mootummicha waan mormuun gadi baahuu ittiin yoo hin dandeenye, yoo ijaaramtee socho'uun hin danda'amne, yookiin immoo dorgomtee filannoon jiraatee, filannoon dimokiraatawaa ta'e jiraatee, bilisa taatee dorgomtee yoo karaan injifachuu yookiin immoo at least mormituu taatee rakkoo uummataa ibsuu yoo hin dandeessu ta'e mooraan siyaasaa biyya sanii cufameeraa jedhama. Kanaafuu qabsoon karaa nagaa gaggeeffamuu hin danda'u jechuudha. Mooraa siyaasaa keessatti dorgomuu jechuun paarlaamaa keessatti biiroowwan adda addaa mootummaa keessatti kana kanaan jechuudha. Sanaan ala immoo street action kan jedhamu petitionii gochuu waan adda addaa gochuudhaan mooraan ala taates yoo dubbachuu dandeessedha. Amma biyya keenya kana keessatti namni hunduu kan jedhu qabsoon karaa nagaa carraansaa cufamee jira, mooraan cufamee jira. Okay. Namoonni akka dhuunfaattuu mootummicha morman karaa irratti ajjeefamanii akka sareetti gatamu. Akkuma beekamu filannoon seera heera mootummaa biyyattii akka jedhutti osoo hin ta'in bira darbanii waggaa tokko turanii ofuma filatan sun filannoo paartii tokkooti. Filannoon sunis seera qabeessa miti, fudhatama hin qabu. Kanumaafuu isaaniifuu filannoo dimokiraatawaa ta'e jechuun hin danda'amu. Haa ta'u immoo akkasittuu filatamanii eenyuuf filatame? Mootummichuma bilisiginnaa kan jedhudha. Bakka kana keessatti isaanuu nama isaan mormuu ofitti qabuu danda'u yoo jette batteefaa ajjeesan. Hogganoota adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessatti karaa nagaatiin falmina jedhan hunda hidhan, haranii hidhan. Ijoollee ol baatu amma dudubbachuu jalqabde kana shakkanii hidhu. Maatiiwwan ijoolleen isaanii waboo taate yookiin immoo ijoolleen mootummaa kana mormu bilisiginnaa jibbu jedhaman hin hidhu, hin ajjeesu, haala nama sukkaneessuun ofirraa fixu. Okay. Bakka kanatti akkamumatti namni karaa qabsoo karaa nagaa gaggeessaa yoo jedhame waan danda'amu miti. Kanammoo paartiileen siyaasaa Oromoo kan biyya keessa jiran hundinuu arganii jiru. KFO'n Dr. Mararaan kana jedha.
akkam gooneeti kanatti uummata gadi waamnee waa tokko itti dubbachuun hin danda'amu. Qabsoon karaa nagaa godhuun qabsoo karaa nagaa gaggeessuu hin dandeenyu jechaa turan. Reefuu kanatti Jawaar Mohaammed as gadi bahee biyya battee Urgeessaa ajjeestuu keessatti akkamittan uummata Oromoo as gadi waamee akka waa godhuu, akka wal gahuu, akka hiriira bahu maal akkamittiin godhuu danda'a. Isa jechuun uummata irratti du'a murteessuudha. Kanaaf karaa akkasiitiin deemuun hin barbaachisu. Garuu immoo achuma irratti qabsoon karaa qawwee nama hin baasu maaliif uummanni keenya ifatee jira kan jedhu kana kaase. Ani gaafasuman karaan qawwee yoo hin baasne karaan nagaa yoo hin baasne maal goona ree waldaatti nam'anii kadhachuutti baana moo maal goona? Qabsoo dhaabaa jechuudha moo maali jechaan gaafadhe. Inni nu garuu qabsoo haala haaraatiin haala addaatiin itti deemna. Karaa akka durii Facebook fi Paltalk tun ta'in karaa Twitter fi TikTok dhaloonni kun kana waan beekuuf karaa saniin itti deemna kan jedhu. Garuu qulqullinaan qabsoo karaa nagaa akkam godhanii akka geggeessan nuuf ifa godhanii hin beekani geggeessaas hin jiran. Peace has no alternative jecha nagaan waa hunda caala jecha duula geggeessaa turan. Namoonni biyya keessaa biltsiginnaanis itti makamtee garuu warri biltsiginnaa miti jedhus waan akkanaa as biyya alaa kanarratti hashtag peace has no alternative hashtag no more jecha akka waboon hiikkatee biyyatti galu wal ta'uu qabna Oromoodhaa kan biyya bulchaa jiru akka haala jedhuun akka waraana dhaabnee gallu kan nu waamaa nutti wacaa turan hedduu turan. Gaafasis kan jennu isin tooftaa filattanii tooftaan nu baasu Oromoodhaaf ta'u karaa nagaati jettanii tooftaadhuma isin filattan saniin qabsaawaa. Nuyi inni nun baasu hoggantoonni hidhamanii ijoolleen ajjeefamanii biyya Haacaaluu nyaattee Jawaartu na hafe jettu. Biyya Oromiyaa diigna jettu. Naannoo Oromiyaa tanaayyuu Oromiyaa diignee bakka jahaatti ijaarra jettu. Biyya siyaasa eenyummaa irratti hundaa'ee diigna seera heera mootummaa sanuummoo keewwata 39 kan hiree ofii murteeffachuu jedhu. Sabaaf sablammoota biyya san keessa jiran akka of beekanii akka of bulchan kan hayyamu. Isa san diignee sabaaf sablammoota kana akka haaraatti walitti naqnee ijaarraa. Biyya jettu kana keessatti qabsoo karaa nagaa yoo filattan gaariidha. Garuu gaafa qabsooftan isin gargaara. Nuyi garuu inni hin baasu jenne hiikkachuu dinne amma lolatti jirra. Lola waraanaa jabaatu nutti jira. Lolli waraanaa jabaan kun utuu jiru qabsoo qawwee dhaabaa isin hin baasu nuun jechuurra mootummaa karaa waraanaatiin uummata nagaa fixaa jiru isatti maaliif hin dhaammannee jechaa mormaa turre. Mootummichi hin abaaran warra qabsoo qawwee keessa jiran abaaran irra deddeebi'anii. Mootummaan kun uummata akkanatti fixee gaafa jettuun isin waan qawwee kaaftanii fi maalaa godhu mootummaan namaan jedhu. Kun qabsaa'uu otoo hin ta'in qabsoo irratti qabsaa'udha. Qabsoo dhaabaa jechuudha. Hin qabsaa'inaa cal jedhaatii mootummaa kana jalatti bula. Biyyattiin ta'in ofitti dhuunfannee jirra, dhaallee jirra jechuudha. Sun I think sirrii natti fakkaatu. So qabsoon karaa nagaa ammatti Oromoodhaaf tooftaa gaariidhaayii yoo jette warri tooftaa sana filatee hin danda'ame jedhee amanu yoo jiraate mirga isaati gaariidha. Isaanuma haa baasu. Mee isaan yoo hin baasaan ta'e yoo injifannoo argisiisaaf ta'e tattaaffii isaanii arguu barbaanna. Akka nu agarruutti garuu xiinxala karaa siyaasaatiin, karaa hawaasummaatiin, karaa diinagdeetiin, karaa geopolitics, karaa waraanaatiin, karaa hundaan laaltee, karaa mirga namoomaatiin, karaa hundaan laaltee biyyi sun karaa nagaatiin jijjiirama argatti, furmaata waaraa argatti yoo jedhanii yaadan ta'e I think xiinxala isaaniitu rakkoo qaba jedhe. Akka nu laallutti garuu karaa adda addaatiin xiinxalamee
biittiin sun ofuma isheetiifuu akka dhaabbattutti amma bakka jirtutti waraana keessa jirti. Sadii wajjin wal waraanaa jirti. Oromiyaa fi Amaaraan dabalatee Tigraay har'a lolli qawwee haa dhaabbatu malee nagaan hin jiru. Har'as sochii adda addaatu jira achuma keessattuu. Hiikkachuun hanga ammaatitti hin dhufne. Ani kan na dhibu erga Piriitooriyaan waliigalteen Piriitooriyaa saayin godhamee booda warri Tigraay akkuma jirutti hin hiikkanne. Maali Oromoodhaan hiikkadhaa jedhanii mammaraachuun kun? Isumatu na dhiba. Utuu waliigalteen hin jiraatin, utuu lola waraanaa jabaa keessa jiru, otoo mootummaan dirooniidhaan uummata nagaa keenya fixaa jiru bakka hundatti. Otoo nurratti dhaaddachaa jiranu. Marii gaafa jennu kottaa warra feetan aangoo sinii kennina maallaqa sinii kennina kanaan achi hiikkadhaatii kottaa nutti seenaa warri jedhu utuu jiru. Marii fashaleessanii hanga ta'e ijoollee achi keessaa fudhatanii kunoo isaan galanii jechaa nutti kofalchiisaa utuu jiranu sanyii fi milishaa godhanii ramadaa utuu jiranu. Bakka kanatti akkamitti Oromoon qabsoo karaa nagaatu na baasaa jedhee akka yaadu xiinxala akkamii akka ta'e nuuf hin galu. Ani akka nama tokkotti akka nama dhuunfaa tokkotti akkam siyaasa biyya sanii xiinxalaa argaa turetti bakka amma jirru kanatti it is a phoenix in arms. It is a weak phoenix. It is a phoenix in arms, the Ethiopian regime. Of course, it is a dependent phoenix. It has always been a dependent colonial state, a dependent colonial empire, dependent on the West, now dependent on the UAE and the West. The West's diplomatic acquiescence and the financial support of the United Arab Emirates in the main. Kanaaf, it's a phoenix in arms. Lola waraanaatiin amana. Walumaa galatti. It's a fascistic regime kan jennuuf lola waraanaatiin warra mormitu fixa yaada kiyya humnaanin raawwachiisa kan jedhudha kun. Haa dadhabaa ta'u malee har'as diroonii hidhatee teknooloojii inni hin beekneen teknooloojii warri biyya alaa itti kenneen uummata keenya fixaa jirudha. Inumaa karaa nagaatiin sochii nan godhaa jedhee yaadee sin beeku karaa haala dimokiraasii kana afaaniifuu warra jedhu miti warri amma jiru kun. Caccabsineetuma binnaa jechaa jiru. Wanti irratti hirkatan qawweedha. Qawwee sanuu teknooloojii diroonii fi waan adda addaati. Kanaaf bakka amma jirru kanatti biyyattiinuu lola waraanaa jirti. Nagaa kan eegsisu, yakkamtoota kan eegu, uummata siviilii kan bulchu. Bulchaan biyyattiitu waraanicha. Amma bakka jirru kanatti jeneraalonni maaloo furmaanni siyaasaa fi furmaanni karaa immoo lola waraanaa himatu guyya guyyatti. Okay? Dubbiin wal dabartee jirti. So yoo jeneraalota isaanii yoo dhaggeeffattu taate hundi isaanii furmaata waaraa karaa nagaatiin, karaa siyaasaatiin, karaa mariitiin godhamuu qaba malee karaa lolaatiin successful ta'uu hin dandeenyu maal jedhu. Biraanuu Juulaan fa'aa jechuudha. Namtichi hoogganu immoo bilisiginnaa hoogganu Abiy inni yeroo hundumaa inni injifannaa maal jedhee akka lolaa waraanaatitti dubbata. Kanaaf bakka warri siyaasa hoogganu waa'ee qawwee haasa'anitti bakka politics is militarized ta'e jirutti bakka the military is politicized ta'e jirutti jechuun jeneraalonni waa'ee siyaasaa taasa'u mariifis kan ergaman isaandha. Okay? Warri mari'atu, warri nagaa barbaadu, warra lola keessa jiru, warra siyaasa barbaadu, warra lola waraanaa keessa jiru, warra hidhate, warra uniformii uffatedha. Warri immoo dhaaddatee kunoo ni balleessinaa, fitnee jirraa, bittinneessinee jirraa maal jedhu immoo warra suufii uffatee siyaasa hoogganna jedhu. So the politics is militarized, the military is politicized. This country does not have politics at this moment. There is no politics. There is no politics at all, let alone peaceful democratic politics. When this is a country that is a phoenix in arms, qawweedhaan qofa gaafa sochooftu ati jaalattee otoo hin ta'in qawweerraa nuyi haraaraan qabnu. Namni qawwee filatee qawwee qabatee deddeemee nagaa qabaatu yookiin immoo gammachuu qabaatu hin jiru. Qawween waan nama sodaachisuudha. Waan lubbuu balleessuudha.
qawweedhaan namni akkanitti gammadee deemu hin jiru. Okay? Waboon har'a dirreerraa qawwee baattee falmattu kun haraaraa qawwee qabaattee nagaa jibbitee miti. Okay? Siyaasichatu siyaasa qawwee ta'e. Siyaasichatu siyaasa ta'uu dhiisee waraana ta'e. Kanaafi qawwee eenyutu barbaada? Nagaadhuma barbaadna hundi keenyaayyuu. Garuu mootummaan qawwee hidhatee akkasittiin bulchaa jedhu gaafa jirutti ati hidhachuu fi ofirraa falmuun ofirraa qolachuun dirqama namummaa dirqama uumamaati. Nama ta'u Oromoo ta'uu hin barbaachisu dirqama uumamaati. Nama kokkeessi qabatu ofirraa dhiitta. Kanumatu seera, kanumatu sirna. Kanaaf qabsoon karaa nagaa nama baasa jedhee hin yaadu, hin danda'amas jedhee hin amanu. Now, tooftaa fi tarsiimoon amma Oromoof baasu maaldha kan jedhu, I think gaaffii guddaadha, gaaffii bal'aadha. Kun waa'ee tarsiimoo gaafa dubbannu, istiraatiijii gaafa dubbannu, waa lama sadi isa dursu jiraachuu qaba. Tokkoffaa mul'ata yookiin vision kan jennu, kaayyoo kan jennuun jechuudha. Kan lammataa mission, sagantaa yookiin plan, karoora. Sadaffaa galma, the goal, qabsoon keenya galmisaa maali kan jedhu. So, kaayyoo yookiin mul'ata yookiin vision kan jennuun sun biyya jenne. Biyya barbaannaa, biyya keenya deeffannaa. Biyya abbaa biyyummaa, mirga abbaa biyyummaa barbaannaa jenne. Biyya keenya kan walaba taate barbaannaa. Utuu biyyan qabaatiin lammummaan qabnu. Namni lammiin taane biyya san keessatti mirgan qabu. Kanaaf dhiitamna. Okay? Seerri heerri biyya sanaa, mirgi biyya sanaa karaa lamaan hojjeta. Oromoodhaa fi sabaaf sablammoota biroo cunqurfamoo sanaaf kan hojjetu mirgi lammummaa kan addaati. Warra kaaniif kan hojjetu kan addaati. Kan immoo guyya guyyatti argaa jirra. Paaspoortii Ameerikaa qabaa Jawaar siyaasa kana keessa hirmaachuun qabu. Biraanuu Naggaa paaspoortii Eertiraa qabaa garuu ministeera ta'a. Okay? So namoonni adda addaa, Binlanee is a Canadian and yet she is a spokesperson and government state's press secretary. Canadian. Many Americans and Europeans, the guy who was leading the Amhara Special Forces, he was a Swedish guy. Abbaba Addamu or maqaan isaa amma du'eera hin ejjeesan. Okay? Warroon kuni namoonni tokko tokko yakkamtoota mana hidhaarraa hiikamantu mootummaadha. Okay? Yakkamtoota seeraan yakkamanii irratti murtaa'e. Jarri keenya aan biyya san keessa deemu aan Tsaggaayee Araarsan deemuu hin danda'u because bakka tokko shororkeessaa jedhanii na himatanii san boodas waan addaa al sadiin himatan. Maaliif ani Oromoo dhagaa? Yakkamtoonni jaraa akka fedhanitti biyya seenanii waan godhan. Namichi qabeenya qabu Ayitanoomoo maal kan jedhamu mana hidhaarraa nama beedha. Yakkama seeraan adabame. Mana hidhaarraa baheet saamichatti deemee jechuudha. Har'a waraana gargaaraa biyya alaa taa'ee faannoo kana gargaara. Okay. Seera adda addaatu jira biyya san keessatti. Seerri kun eessaa madda yoo jette impaayerummaa biyya sanarraa madda. Impaayerummaa biyya sanarraa madda. Impaayerri meetropool qaba. Okay. And periferii qaba. Okay. Impaayerri lammii qaba ammoo garba qaba. Garbicha qaba kan bulchu. There is a center and a periphery, a metropole and the margin. So kanaafi the citizen and the subject. Kanaaf haala seerri ittiin daangeffamu biyya san keessatti haala seerri itti tumatamuyyuu lammii fi kan lammiin taane qaba. Kanarraa kan ka'e okay, Oromoon biyya san keessatti akkamitti akka ilaalamaa ture seera keessatti, seera biyyattii keessatti, nereetivii biyyattii sana keessatti akkamitti ilaalamaa akka ture kana sirriitti hin qoradhean. Dur we were the barbaric horde, we were the Galla, the Aramani. Okay. Seera heera mootummaatu kana jedha. Okay. Bara dargii
we were the underdeveloped, the backward. No, we were the backward. But TPLF, EPRDF, we were the underdeveloped. And when the global war against terrorism started, we became the terrorist other. And Harat, Sanumat, that trope has continued. Okay. Bulgu biyya saniitin haywana akka nama sirnaaf hin taane akka we are not a member of the political community. Gaafa namni tokko tokko afaan Amaaraa dubbatee Itoophiyaa faarsee maal jedhu he's a good Oromo nun jedhu. Yeah, he's a nice Oromo. He's a civilized fellow. All right. Akka keenyaa ta'ee inni nuun ta'ee jira jechuudha. Okay. Oromo akkana bareeddu arginee hin beeknu gaafa siin jedhan Oromo maal fakkaata kan jedhu isa sammuu isaanii keessa jiru ilaalchisa. Kun immoo har'a Ameerikaas jira, Awurooppaas jira, bakka feetii yoo deemtu Oromo haala itti ilaalanii ammas jira. Maal jechuudhas kun atii fi warri kaan akka bakka tokkotti akka mirga namummaa wal fakkaatu qabutti hin laallamtu. Kanaaf maal inni kun eessarraa maddaa yoo jette ati biyya hin qabdu ati lammii miti lammii biyya saniiti miti jechuudha. So mul'anni keenya maal ta'uu qabaa? Oromoon har'a qulqulleeffatee ibsachuu kan qabu viizinii biyyan barbaada kaayyoon keenya biyya kan jedhu irraa. Okay. So isarraa kaatee karoorri kee hoo akkamitti saganteeffatta? Okay, organizationally, how do you position yourself kan jedhu garuu saniin gadi immoo goal kan jedhu galma. Okay, galmi mootummaa kana kuffisuudha, empire kana diiguudha. Okay, isa yoo kuffiste qofa kaayyoo keetitti baata, biyya qabaatta, biyya walaba taate ummatta. Oromoon yeroo adda addaatti akkan ilaalutti kun hin danda'amaayi jedhee dadhaba. It's a failure in imagination. Biyyoonni hedduun Oromoo hin geenye akka sabaatitti lakkoofsaan Oromoo hin geenye biyya ta'anii jiru. Nuyi maaltu akka biyya hin taane biyya ta'uu hin dandeenye kun gabrummaadha. Imagine gochuu biyya ofii dhaabbatanii imagine gochuu. Okay, kaayyoo keenyatu ifatti sirriitti nu galee nu sochoosaan jiru jechuudha akka ummataatitti. Hin danda'amaayi. Namoonni hedduun kana na gaafatu. Hin danda'amaayi. Maaltu isin hanqataan jedha. Maaltu nu hanqate? Gaariidha. Dadhabbii keenya baruun, rakkoo nuyi qabnu baruun, qabeenya keenya baruun, jabina nu qabnu barree walitti finnee walitti akka wal madaalammoo walin madaalan jennee laalluun qorachuun barbaachisaadha. Garuu yaadicha sanaayyuu hin fudhannaayi nu hawwachiisa. Biyya keenya biyya Oromiyaa biyya walaba taate ummachuun waan nama nu hawwachiisu. Is it in our dreams? Is it in our imagination? Are we committed to that dream? Does it inspire us? Does it motivate us? Every day we walk around to do some activities for Oromo. Kana itti laaluun barbaachisaadha. Isarraa madda jechuudha. Biyya qabaachuun barbaachisaadha because lammii ta'uu kan danda'amu akka lammiititti mirga qabaachuu kan danda'amu biyya ofiirratti. Mootummaa ofiis qabaachuu kan danda'amu biyya ofiirratti. Nama biyya mirga qabutu mootummaa ofii filata. Mootummaa ofii ijaarrata. Ijaarsa ofii ijaarrata. So kanaaf kan dursu biyya qabaachuu sanata akka ani ilaalutti gaa mul'anni keenya mul'anni addi bilisummaa Oromoo fi waboo mul'anni waboo biyya qabaachuu biyya ijaarrachuu kan jedhudha. Galmi immoo mootummaa empaayeera nurratti ijaaramtee nurra gateetti keenyarra jirtu kana ofirraa kuffisuudha. An gaafa mariitti deemna jedhan Oromiyaa naannoo Oromiyaa keessatti mootummaan yeroo hin dhaabbataa mootummaan ce'umsaa hin dhaabbataa achi keessatti qooda qabaachuu jedhanii gaafa mariidhaaf dhufan warri bilisiginnaa nuyi kan falmaa jirru Itoophiyaa wajjin yoo mootummaan kufee jijjiirama argachuu qabu jiraate yoo mootummaan ce'umsaa ijaaramu jiraate mootummaa ce'umsaa Itoophiyaati malee Oromoon maaliif mootummaa ce'umsaa Oromiyaa keessaa nuyi kan falmaa jirru Oromiyaa wajjin miti.
Oromiyaan diina keenya miti. Diinni impaayericha, diinni biyyicha. Kan wal morkaa jirru Itoophiyaadha. Kanaaf yoo jijjiiramni dhufa ta'es, jijjiirree mootummaa ce'umsaatti baana ta'es, kan itti ba'uu qabnu karaa Itoophiyaatiin malee, Itoophiyaa irratti biltsiginnaa dhaabnee Oromiyaa keessatti mootummaa ce'umsaa ijaaruun gabrummaa tasgabbeessuudha sun. Isuma mirkaneessuudha. Kun hin ta'u. Kanaaf mootummicha kuffisuun galma keenya. Mootummaan kun yoo kufe malee jiraa isaa utuu jiraan isaa jiru mootummaan kun bar isin akka duritti hin seenamu. Impaayerichi amma it is striking back. Even if people believe that there was no empire since 1974, now there is. It is a restorative regime. This one is an imperial regime. In Wakatumbo, okay? Minilik faa kan faarsu. All right? Kanaafi maali karoorri isaanii yoo jettan Oromiyaa diiguu, sabboonummaa Oromoo balleessu, okay? Oromoo bittinneessu, faffacaasuudha. Kuni karoora isaaniiti kanumaan itti deemaa turan lola waraanaa Tigraayitu isaan dhaabe ammas immoo lola waraanaa biyya Amaara keessattis Oromiyaa keessattis deemaa jirutu isaan dhaabe. Silaa nagaan uumame silaa namni mormu utuu hin jiraanne hanga ammaatitti Oromiyaan utuu hin jiraattu. So maalitti deemaa jira jechuudha. Biyya qabaachuun qabu Oromoon kan hamilee horate biyya lafa Oromiyaa jedhamtu waan qabaatu fi lafa Oromiyaa jedhamtu tana diiguu qabnaa jedhu. Gaafa sirna federaalizimii jibbinaa siyaasa karaa eenyummaa irratti hundaa'ee jibbinaa jedhan bar warra biraati miti Oromiyaa tana diignaa diinni Itoophiyaa Oromiyaadha kan jedhudha. Kanaaf I think nuyi akkuma isaan biyya hanga taate amma Oromiyaa jedhamtee beekamtu tana diiguuf tattaafatan nuyi immoo biyya Oromiyaa jedhamtu uummachuudhaaf ijaarrachuudhaaf walaba taatee addunyaa irratti kan beekamtu ishee irratti mirga keenya mirkaneessinee abbaa biyyummaa keenya irra dhaabbannee akka lammiitiitti mootummaa nuuf tolu ijaarannee akka jiraannu barbaanna jedhamee himamuun barbaachisaadha. Isaanuun qaanofni Oromiyaa diigna gaafa jedhani. Wada Madaagaskar maalmaa gaafa jedhani. Warri Haile Sillaasee iyyuu akkana hin jenne baras beekadhaaf. Isaanuu utuu hin qaana'in nuyi maaltu nu qaanessaa? Maaltu gaaffii nutti ta'a? Hin danda'amaa. I think that is a failure of imagination. It's a fear that has been taking over us because of many years of staying within the empire. Kanaaf kaayyoo irraa maddaa jechuudha. Tokko, galmi keenya mootummaa kuffisuudha. Tarsiimoon keenya maal ta'uu qabaree? Tarsiimooni waan 3-4 irratti hundaa'a. Tokko, qabeenya qabnu. Okay? Jabina qabnu. Fira qabnu. Ijaarsa qabnu kanarratti hundaa'eeti. Maal qabna lafarratti qabatamaan? Ijaarsa akkamii qabna? Bakki keenya eessa? Positioning bakka amma jirru eessa? Firri qabnu kan akkamiiti? Diinni qabnu kan akkamiiti? Diinni nu waraanaa jiru kan akkamiiti? Diinni immoo fira akkamii qaba? Counter alliance. Alliances, counter alliances, positioning, organizing, self-organizing is important for us. Kanarratti hundoofne tarsiimoo baafannaa jechuudha. Tarsiimoon kun yeroo irraa yerootti waan jijjiiramu ta'a. Akka jabinaa fi dadhabina diina keenyaatti irratti hundaa'ee, jabinaa fi dadhabina ijaarsa keenya irratti hundaa'ee, firoota wajjin dhaabbatan fi diinota firoota diina wajjin dhaabbatan irratti hundaa'ee tarsiimoon kun yeroo irraa yerootti jijjiiramaa kan deemu ta'a jechuudha. Saniin gadi tooftaatu jira. Tooftaan galmi keenya mootummaa kuffisu kaayyoon keenya biyya ijaarrachuu yoo ta'e tarsiimoon adda addaa lafa kaawwamee tarsiimoo san jalatti tooftaa filatta. Mootummaa kuffisuuf maaltu nuuf tola? Maaltu nuuf salphata? Okay? Tooftaa kana keessaa
qawweetu jira, karaa siyaasaatu jira, kan dhiibbaa karaa dippiloomaasiitu jira, hawaasa keessa deemanii hawaasuma kakaasuu, hawaasa dammaqsuu, bara dukkanaa gaafa ta'e hawaasuma barsiisuun tooftaa ta'uu danda'a.